Abbaa maqaa Ilmaa maqaa Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon. Ameen. Sinkisaara ji'a fulbaanaa fulbaana 9. Guyyaa kanatti episkooposii biyya Masiil kan ta'e Qulqulluu Abbaa Bisooraa wareegamummaadhaan boqote. Abbaa qulqulluun kunis biyya Misrii keessatti magaalaa baay'ee Waaqayyoon jaalatu Masilaa keessatti episkooposii ta'e. Diyoonqiliixiyaanos moo'ee yeroo kiristaanota gidirsu sanatti dhiiga abbaa kanaas dhangalaasuu fedhe. Ummata hundumaa walitti qabee mana qulqullummaa fuuldura iddoo araaraa bakka jedhamu isaan dhaabe. Ajaja isaan eeguu qaban kan qulqullummaadhaaf isaan ga'u hundumaa isaan ajaje. Kana boodas dhiigni isaanii akka dhangalaa'uuf jirtu isaanitti hime. Yeroo kana dhaga'anitti xiqqaa fi guddaan ni bo'an. Ijoollee warrirraa du'an nu gochuudhaaf nu dhiiftee deemuun kee maal siif godha? Nutis akka ati deemtuuf sin gadhiifnu jedhaniin. Qabuudhaafis ni yaalan, garuu dadhabanii dhiisan. Innis abbaa ulfinaa Kiristoositti imaanaa isaan kennate nagaas dhaammatee deeme. Isaanis boo'icha jabootiin bo'anii gaggeessan. Episkooposonni maqaan isaanii Biskoos, Finbaakisii fi Tewaadiroos jedhamanis isa wajjin deeman. Bakka mootiin sun jirus ga'anii abbaa ulfinaa kan ta'e maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif amanaman. Mootiin sunis baay'ee isaan gidirsee episkooposota ta'uu isaanii hubatee dhiphina isaaniis ni baay'ise. Abboonni kun garuu obsa cimaadhaan kan jabaatanidha. Ulfinni isaaf haa ta'uutii kan isaan jabeessu gooftaa keenya Kiristoosidha. Kana boodas mootiin sun mataa isaanii seefiidhaan akka muramuuf ajaje. Gonfoo jireenyaas mootummaa Waaqayyootiin argatan. Foon qulqulluu Bisooraa garuu biyya Nisiil jedhamtu keessa hamma har'aatti jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nunis kadhannaa isaatiin nu haa fayyisu. Suuqni isaaniis hamma bara baraatti nu wajjin haa jiraatu. Ameen. Guyyuma kanatti qulqulluu Faasiladas wajjin dhiironni 14,730 fi dubartoonni 7 wareegamummaadhaan boqotan. Suuqni isaanii bara baraan nu wajjin haa jiraatu. Ameen. Guyyuma kanatti yaaddannoon ajaa'ibaa biyya Roomee magaalaa Firuumiyaa jedhamtu keessatti raawwatameef ni ta'e. Raajiin yookiin ajaa'ibni sunis akkas ture. Sababa raajiiwwanii fi ajaa'iboota mana kiristaanaa hangafa raayyaa samii kan ta'e kabajamaa ergamaa Gabri'eel keessatti raawwatamuuf jedhanii uummanni Yoonaan jedhaman hinaaffaa seexanummaa hinaafanii baay'ina hinaaffaa isaanii irraa kan ka'es bishaan laga naannoo sanaa mana kiristaanaa kanarraa deebisanii sooraa ishee wajjin akka isheen liqimfamte badduuf itti jallisan. Hangafti raayyaawwan samii ergamaa Mikaa'eliinis soora mana kiristaanaa sanaa Marxiinoosiif mul'atee gara isaanittis siiqee barreesse. Hin sodaatin jedheen. Kana jedheeni ulee qabatee jiruun kattaa sana rukute. Dhagaan kattaa sunis dhoohee akka balbala ta'ee bishaan laga sanaas achi keessa seenee yaa'ee darbe. Namoonni kana arganis galateeffamaa kan ta'e Waaqayyoon galateeffatan. Hangafa ergamoota qulqulluu Mikaa'eliis ni kabajan. Guyyaa sana baasee hanga har'aatti bishaan laga sanaa kattaa dhohe keessa yeroo inni yaa'u ilaaluu malee gara mana kiristaana qulqulluu Mikaa'elitti hin dhiyaanne. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nunis araarsummaa ergamaa Mikaa'eliitiin bara baraan nu haa fayyisu. Ameen. Guyyuma kanatti qabsuura isaa muka irratti kan xumure Waaqayyoonis kan gammachiise mootiin Yaasayaas ni boqote. Suuqni kadhannaa isaatii argamtu bara baraan nu wajjin haa taatu. Ameen. Abbaa keenya samiirra kan jiraattu maqaan kee haa galatoomu. Mootummaan kee haa dhufu. Jaalalli kee samiirra akkuma ta'e akkasumas lafarratti haa ta'u. Soora keenya har'aaf ga'u nuuf kenni. Yakka keenyaas nuuf dhiisi. Nutis kan nu yakkaniif akkuma dhiisnu qorumsaatti nu galchi.
hamaarraan oolchi malee mootummaan kan keetiyoo humnis galannis bara baraan amiin. Yaa giftii keenya dubaroo Maariyaam nagaa ergamaa Gabriel qulqulluutiin nagaa siin jenna. Yaada keetiin dubaroodha foon keetiinis dubaroodha. Yaa haadha Waaqayyo siif galanni haa ta'u. Ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha. Firiin gadameessa keetiis kan eebbifamedha. Kennaan kan guutamte gammadi. Waaqayyoon si wajjin jira jaallatamaa ilma kee gooftaa keenya Yesus Kiristoos irraa araaraa fi dhiifama nuuf kadhadhu. Cubbuu keenyas akka nu dhiisuuf hanga bara baraatti. Amiin. Galanni haa ta'u Abbaaf Ilmaaf Hafuura Qulqulluu bara baraa. Amiin.